udaan kee xiqqisoo kutii saampilli fidinee ilaalaa sin jenne malee udaan guutuma fidi sin jenne firraan masumammaan udaanii ni garkuttare dooktarattummaan udaan fidii ni qorannaanaan hin jenne sanuu ni guddadde nan jetta an xiqqoo ni xiqqaatiyyee manaa hotti ni beeyni aboodhamaa nuti xiqqisoo kutii saampilli isaa fidinee ilaalaa sin jenne malee udaan dila kana fidi sin jenne sanuu udaan goggogaa muka qabattee udaante kana tortora itti gaafatamaan keenyaa'u udaan guddaa akkanaan udaanu. Doktor, situ dubbii qabaa'u dhufuutiyyaatu garmalee na ajaa'ibiin dhufe malee yoo udaan na dhukkubee udaan fidi naan jetta. Way! Sun dalaa gubernama barnoota hin qabneetii nu cinkite rabbi si haa cinku yaa jaarsa kanadha. Doktor keessa kuttee amma bakka nama dhukkubtu himachuufis barnoota nama barbaachisa. Akkam jechuu keetti jaarsala. An kana jeeku jiru dhuufuudha. Kashin fideettan abbaa guddaa dhuufuuti. Ijoollee qabuu dadhabnaan jaarsa bakka taa'uun ergitani. Yaa jaarsala dubbii siin galini malee. Ka dubbii qabuu jaarsa sani. Jaarsa sani ka bakka taa'ee ijoollee namatti ergee nama rabbasu. Amma torba guutuu balattanii akkam ijoollee utuu kittii na gootan irraa qabuu dadhabdanisin. Akka ati hattu kanatti ijoollee qabuun ni ulfaata. Yoo jaarsa qabne qofa kan ijoolleen harkaa kennitu. Obbolii jaarsi keessan numa gaariidha. Ni qajeelte isiitiin kutaa. Telemisa qajeelaaf inni waan fida. Yeruma akkasii ergamu sallattolee hinkee malee ajooltu kudura. Jaarsa akkanaa inni harkaddeef barantu waa hin qaba. Usa ajooltuu raammitti difitti. Isaa gabaasa qabu malee ibba maal qabdaanti. Maal taate muummee eessaatti dhukkuba? Isiin dhukkubaa miti waan akkanaa tanarra silaa dhukkuboosan irrooyya. Waan akkamii muummee wannummaan akka yaada sina hiite tun? Yaa dooktar afaaniin hin dhuufu jira. Dhiiroo hudduu fi afaanii wal jijjiirame. Maali dhuufuun akkanaa ta'a afaaniin nama yaatu yaa dooktariyyee? Dhuufuu afaaniin nama yaatu tana haliba jaaniin. Hayi dooktar isiin eegoo gosuma dhuufuu taate dhuufuu taan irraa maalii hudduu dhiiftee afaaniin nama yaati. Hin beeynu nutuu waan afaaniin yaatuuf wallee dhuufuu taan keessaa iskoolaarshiippii argatte. Yaa abdullee keenya bakkaan itti deemu karaan na jalaa bade na agarsiisuu ni dandeessa. Karaan eessa si jalaa bade duraa wajjin hojjirtanii osoo ati maal gootu si jalaa bade eenyu si jalaa fuudhe. Abdullee maali qorannoon akkanaa waajjira poolisiin jirru. Ati karaa si jalaa bade wanni na gaafattuuf maali? Abdullee si jalaa fuudhe siin jaani. Si gaafachuu jiruuf asi malee nam tokkollee magaalaa kana keessaan beeku. Karaa hanga kana na agarsiisuun akkamitti sitti ulfaatte? Yaa boo na agarsiisi taa'i. Muummee keenya silaasumaan garsiisaa istii maal naa gootii miti bar wanni na ulfaatteef dokteeraatu kaleen na dhukkubnaan waan ulfaattu hin tuqinnaan jeefi. Ta'uu barbaaddan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godhaa hanga feetan kofla. Sabiskiraayibii gootee hin irraanfatin laayikii koflaan barbadeessinaa misaa'ilaaf taankii. Komantii barreessa yoo qabaatte yaada komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaarraa gaastirik nu qabe ergaa xumuree awwaaniin katabe. Daawwachuu keessaniif galatooma galatooma.